hundi keessanuu bakka jirtanitti dhiyaadhaa isiniin jenna. Egaa eessarraa akka nu daawwachaa jirtan, eessarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtanii fi akkasumatti sagalee tan akka dhagayaa jirtan neetwoorkiin akka nagee qabdu mee nuuf mallattoo godhaadha. Dursoo salaamtaan teenya isin haadha qabdu. Assalaamu alaikum isiniin jenna. Warri akka ammaan tan agartee mirqaanaan dhufaa jirtan isin agarra. Dhiyaadhaa wa alaikum salaam. Dhiyaadhaa eessarraa akka agartee nu daawwachaa jirtan magaalaa teessan biyya teessan hin irraanfatinaa babarreessaa dhugatti jiruunii fi gartee jiruun Donald Trump keessa jiru lola kanarratti jijjiirama kan gartee guyyaarraa guyyatti itti jabaachaa jiru itti fakkaachaati jirti. Pirezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee nama lubbuun isaa keessaa baatee jiruu hin qabnetti guyyaarraan tanaa barruu ajaa'ibaa takka barreesseeti jira. Sanirraas wanni haasawni ni jirti. Mee dhiyaadhaa isiniin jenna odoo gartee waa hunda keessa cin kunne tan gartee marii Paakistaanitti gaggeeffamaa turte san silaa'uu qabxii guddoo irraa haasawneeti jirra. Irra hedduun keessan wanni gartee guyyaa dagalgala takkaa'u gartee isin bira halee taate isiniif haareyaa miti. Ammaasis waan addaa gartee waan isaan godhuu barbaadanii fi inumaatu maaliif mariin san odoo galman gahin adda diigamtes wanni irraa haasawne ni jirti. Dursoo mee dhiyaadhaa. Dursoo dhiyaadhaadha. Na dhagayaa jirtan neetwoorkiin nagee qabdi. Neetwoorkiin nagee qabdi. Na dhagayaa jirtan. Akkasimi. Tole akkana laal. Tole itti fufna qophii teenya barreessaa mee eessarraa. Itti aansuudhaan dursoo gaa'udoo gartee karaa qophii teenyaatti hin seenne waan takka gartee irraa haasawuu qabnuutu jira. Tanuma gartee nu hunda laalchiftu jechuudha. Garuu guyyaan irraan tanaa akka gaa warra gartee amantii kiristaanaa biyya teenya keessatti hordofuuf guyyaa ayyaanaati. Ayyaana kanaan baga isin hin gahe jenna. Hunda keessanuu warri gartee ayyaana kana ayyaaneffachaa jirtan jechuudha. So itti fufuudhaan warreen gartee gama duubaatii rakkoota akka tanu qabattee jirtu tana Jamaal mee ummata keenyaaf yaada dhiheessii ummata keenya kana gorsii jettanii gartee viidiyoolee garagaraa natti argitan keessaafuu warreen biyyootan Arabaatii fi obboleeyyan keenya kan biyyootan Arabaa kana keessa jirurraa maqaa adda addaatiin maqaa nama gargaaruu maqaa miskiina gargaaruutiin waa adda addaatiin gartee maallaqa namarraa guuraa jiran kana kanaaf xiqqoo gartee gorsi nurraa godhii jara kana inumaatu obboleeyyan keenya gartee haalaan saamaa jiranii odoo nama gargaaruutti hin jirreefaa jettanii waan adda addaa na barreessaa jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf wanni tuni gartee ta yeroo barbaaddu akkanumatti gartee waan ergan hunda gabbaanii irraa dubbachuun nama dhiba ragaa barbaachisaa saniifuu gartee akkasitti hubadhaadha. Ammaasis waan gartee namni hundinuu irratti hirmaatee gaggeessaa jiru tana hedduu nama dhiba. Waan boodarra jiru maaliif akka godhaa jiran akkasuma sanitti gartee namni hundinuu kan gargaarsa je'ee godhu hundinuu dhugumatti gartee nama gargaaraa jira jechuudha miti. Dhuga namni nama nyaachuu jirus ni jira. Sooni gartee fedhu sheeka ta'a, fedhu gartee nama nagayaa ta'a. Namni nama nyaachuun numa jirti tana beekaadha. Saniifuu gartee ani yeroo ammaan tana waan akkasirraa illee dubbachuudhaaf bikka ittiin qabu maaliif ragaan jiraachuu qabdi. Ragaa gartee irraa haasofnu akkasitti gartee nuu qubu qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan warreen wanta akka gartee taniin isin hubachiisuu barbaadu warreen akkaataa piroosesa Kanadaadhaa itti guuttachuu barbaadan yoo jiraatan yeroo takka gartee laallee gaafa isinii mijaa'u piroosesa san gartee akkaataa itti guuttan isin garsiisuudhaaf ni tattaafadha. Ammaan tana gartee guyyaa isin murteessinee garuu guyyaa tokkoo fi sa'aa nuuf mijooyte laallee akkaataa gartee itti guuttatan keessaafuu obboleeyyan keenya warreen barnootaas gayaa qabdanii akkasuma sanitti gartee muuxannoo adda addaa warri qabdan warreen ifii teessaniif jala deemtanii gartee piroosesaan gaggeeffachuu dandeessan odoo nama biraatiif maallaqa kafaltanii hin nyaadhamne jechuudha. Maaliif nama hedduutu gartee nama adda addaatiif maallaqa kafalee haalaan nyaadhamaa jira. Biyya teenya keessaas biyya alattiis. Piroosesni kuni kan nama itti maallaqa kafaltee nyaadhamtuu miti. Mootummaan Kanadaadhaa bilaashitti gootee
garuu wanni ati kafaluu qabdu ni jira. Ana qoqa baadaadha. Waan ati kafaluu qabdu san malee nama piroosesa naa guutaa jettanii gartee wanni kafaltan sani kan namni hedduun itti nyaadhamaa jiru. Irra deddeebitanii gama duubaatiin hogguu na ergitan hedduun gaddaagguun gartee nama qarshii 300 fa'aa nyaadhamee qarshii 210 fa'aa nama nyaadhamee piroosesuma kanarratti warreen isiniif guunna jaanii maallaqa isinirraa nyaatan bilbila isin jalaa fuudhaan jiran isin rakkisaa jiranii kana gartee dhugatti wanni nuti godhuu dandeenyu isin jiru gama keenyaan ammoo isin gartee namaaf maallaqa hin kenninaadha jennee amma durallee dubbanneeti jirra san akkasitti gartee nu hubaddaadha isinin jenna tolegaa karaa gartee mata duree teenya odoo achiin dabarre warreen dhufaa jirtan hundinuu isin agarraa dhiyaadhaa isinin jenna akkasumatti gaa mana keessanii ka dhufaa jirtanii harka keessaniin taap godhaa koppiliin godhaa sheer walii godhaa kanarratti ammallee gartee wal yaadachiisa yeroo hedduu gartee oguunanii odutti ichi garagalee islaamu gartee isin yaadachiisu waan irraanfadhu jecha isinummaan gartee wal yaadachiisaadha taap godhaa koppiliin godhaa akkasitti gartee akka mana keessanitti gaggeessuu qabdanii yoo gartee jarjaraan keenya tokko dhufee waan addaa gartee habarreessu taates suutuma gartee odoo rakkanne mallattoo naa godhaadha gurra qabnee mana keessanii darbina rakkoon takka illee hin jirtu. Maaliif nuti illee gartee nama darbuullee hin barbaannu garuu immoo jarjaraa tokko gurra qabdee gad darbuun isuma tan qabdu akkasitti gartee haa hubatanii. Galatooma hundi keessanuu dhiyaadhaa. Dursoo oduun teenyatan arraan tanaa akkuma gartee isinilleen miidiyaalee garagaraatti irraa dhagayaa jirtanitti mariin Ameerikaa fi Iiraan gidduutti Islaamabaaditti gaggeeffamaa turte san odoo galman gahiin dhaabuu isaanii miidiyaaleen hedduun irraa haasawaati jiranii maaliif akka gartee hara dhaabbattee silaa gartee wanni san mariidhaa miti harka kannachuudhaa isinin jeetitiin isin himee ture ani isinirraa laaffiseetiin gartee hara sanii isinii godhe wanni san ammoo akka dhugaa taate kunoo isinuu arkitaniiti jirtanii egaa tanarraas gartee waan haasoo nutu jira itti aansuudhaan biyyoottan arabaa warreen gartee mootummaan Ameerikaadhaa yeroo hedduu waraana keenya biyya keessan keessa geessineeti akkasitti gartee diinoota isin haleeluudhaaf taa'u takka lola isin rabbanuudhaaf taa'u biyya akka Iiraan tana isinirraa eeyna jetteenii yeroo dheertuudhaaf meeshaa waraanaatis itti gurgurachaa akkasumas waraana isaaniitillee kaampii jaaranii biyyoottan adda addaa keessa kaayaati jiranii jarreen saniis haalata lolli ammaan tana baatii takka olii itti gaggeeffame kanarratti walleenuu gartee yaada addaa akka qaban miidiyaaleen gabaasaa jiranii kanarraas waan adda addaa waan haasoo nuti jira. Itti aansuudhaan miidiyaaleen warri Iiraanii fi miidiyaaleen Ameerikaadhaa gama lachuutunu yaa'ii wali bananii wal akka gartee maqaa arrabaatiin takkaa'u gartee rihitoorik jaaningaa maqaa poolitikaa yaada polotikaatiin wal dhibaa akka jiran kanarrattis gartee waan takka tan haasoo nutu jira keessaafuu gama lachuutunu feek niwusiin adda addaa dhihaachaati jirti. Feek niwusii tanagaa akkuma gartee isin beeytanitti galma siidhaa itti goonaa isin hin jenna. Akkasumatti pirezidantiin biyya Tarkiidhaa kaniin kalee isinii hime waa'ee Izraa'elii fi lola jiddugaleessa bahaa kanarratti ilaalchisee arrallee irra deebi'ee inumaatu gartee ajaja jabaa takkaa'u gartee dinniina jabaa mootummaa Izraa'el irratti gaggeesseeti jiraa'u inumaa gartee wanni Izraa'el godhaa jirtu tuni nuti yeroo gabaabduu keessatti miilaan Izraa'el dhaquu ni dandeenyaa tana beekuu qabanii innaa hanqa ji'ee gartee afaan hin dubbatu takka garuu gartee gaaffii qabnaa fi gaaffiin nuti qabnu gartee maaliif Izraa'eliif Gaazaa kan nu maaliif irraan dhaabnedha dursoo akkuma gartee maaliif nyaata geessuu irraan dhaabbanne maaliif daldala wajjin godhuu hin dhaabne kana hundaa'u gartee waan adda addaatu deemaa jira wanni irraa haasoo inni jirti isiniin jechuudhaafi. Sanis isiniifin himuutaa akkasuma sanitti gaa mootummaan Ameerikaadhaa nuti Strait of Hormuz kana dura baanee dhuunfachuu qabnaa ja'aniiti guyyaarraan tanaa haasawaa jiranii eessaa fi eessi jidduu akka dhuunfachuu barbaadanii fi akkamitti akka dhuunfachuu danda'an
yoo gartee kan danda'an taate wanni isaan godhuudhaaf tachaafachaa jiran kuni galmani gahaa fi ati jurraayis waan haasoo nuti jira dhugumatti gartee odoon isinitti hin dheereessine mootummaan Saudi Arabiyaatis mootummaa Iraaqiin diroonnanii fi akkasumas gartee misaayilota karaa biyya keessanirraa karaa biyya teenyaa dhawmaa jiru kana yoo nurraa dhaabdan takkaa gartee nurraa dhaabuu irratti yoo gartee nu gargaartan gaariidha yaada juun karaa dippiloomaasiitiin yaada gartee dhiheessaniiti jiranii sanirraayis wanta katakata haasoo nuti jira guutumaa guututtuu oduu oowwituudhaas adda addaa isiniifin qaba yeroodhaan gartee itti dhufnaa tana gartee guututti quba qabaadhaadhaa dhiyaadhaa harka keessanii taaptaap godhaa koppiiliin godhaa sheer walii godhaadhaa wal irraanfachiisuun tuni gartee yeroo takka nama wanta gooti jaanii akka gartee waliin irraanfachiifne isin wal yaadachiisa waan mana keessa jirtaniif jecha warri gartee koomentii kanaas barreessaa jirtan hundi keessanuu ani obboleessi keessan waan isinii dhufee jiru jecha akkan gartee oduurratti xiyyeeffadhu isin ammoo taaptaap godhaa koppiiliin godhaa waliif sheer godhaa walitti himaa wal yaadachiisaan isiniin jechuu barbaada dhugumatti gartee warreen jechoota babbareedaa mana keessa barreessaa jirtan kana isiniin harkaa anilleen akkasuma sanittiin isin jaaladhaa isiniin jechuu barbaada galatooma. Tolega mee dura dursoo oduun oduuba jiru tanarraa haa eegallu biyyootan giddu galeessa bahaa keessa jiran biyyootan arabaa akka jechaa jiranitti nuti amma booda ifii teenyaaf if eeguu irratti odoo gartee nama biraa irratti hin irkanne waan godhuu barbaannu hunda godhuun nurra jira yaada ju'uun inumaatu gartee meeshaalee waraanaa tan yeroo dheertuu Ameerikaarraa bitachaa turan san keessaafuu gartee akkaataa Ameerikaan maallaqa isaanii doolaara Ameerikaatiin biyyootan arabaa kana if jalatti gartee qaqqabdee akka gabraatti irraa nyaachaa turte amma durallee isiniif tuttuqaatiin ture garuu mee amma xiqqoo gartee irra achi beetitiin isiniima mootummaan Ameerikaa tuni gaazota biyyootan arabaa kana yeroo gartee irraa bitatan biyyootan arabaa kuni doolaaraan gaasa gurguranii akkasuma sanitti maallaqni gurguramu kunis baankii Ameerikaa keessa ta'a maallaqa saniin deebi'anii meeshaa waraanaa tanuma Ameerikaa irraa bitatanii jechuudha. Meeshaa waraanaa bibbitatan tana ifii isaaniitiifuu gartee waraanan qabanii waraanni isaanii kun ammaasis meeshuma bitachuu malee meeshaa haaree gartee jaanii bitatanii meeshaaleen tuni bikkuma teessutti dulloomti odoo isaan ittiin fayyadamne jechuudha. San keessaa wanni isaan gartee yeroo dheertuudhaaf godhaa jiran kasaaraa ta'uu isaa lola ammaan tana Iiraanii wajjin gaggeeffame kanarratti arkaati jiran. Kana keessatti gaa waraannan isaanii gaaffii adda addaa kaasuudhaan akkasuma san warreen instituutii gartee foreign policy biyyaa defense biyyaa akkasuma sanitti waan biraatillee gaggeessaniitu jira. Instituutonni kun hundinuu gartee hogguu qormaata mataa isaanii gaggeessan wanni nuti amata dheeraadhaaf godhaa jirru kuni nuuf hin ta'u amma booda mala biraa laallachuu qabna jedhaniiti gartee inumaatu meeshaa waraanaatillee keessaaf gartee akka air defensiidhaa fi waanuma gartee xayyaarotaas deebi'ee misaayilota illee habiraa gartee biyyootan biyya Ameerikaarraa addaatirraa bitachuu qabna jedhaniiti gartee dubbachaa jiran. Dubagaa dursoo biyya Saudi Arabiyaadhaati yaada kana dhiyeessite akkasuma san United Arab Emirates fi Qataaris yaada tokkoon dubbachaa jiran jechuudha. Kana keessaa wanni gartee Qataar kophaa baasu Qataar Omaanii wajjin walitti ida'amaniiti isaan kun nuti Iiraanii wajjin gartee yoo nagayaan jiran takkaa immoo odoo gartee ija walitti hin diddiimeessine takkaa waliin lolle nagayaan daldala keenyaa fi akkasuma san akka isaanis gartee hulii booda nuun haleelle yoo wajjin wal gaafannee karaa nagayaatiin marii godhannee irra nuuf caalaadha yaada jiru torbaan kana keessa akka isaan gartee itti walii galanii jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Dubagaa kana keessa mootummaan warreen gartee United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa akkasumas san Qataarilleen meeshaalee bitachuudhaaf deeman tana karaa gartee takka Raashaa akkasumas san Chaayinaa fa'aa achi garagalanii jara kana gartee akka duruudhaan marii godhanii gartee gaggaafachaa jiran miidiyaaleen irraa odeessaati jira.
Maaliif eega gartee lolli kuni ka'e Ameerikaan isaan eeguu dhiisi ifii siitiifuu jiddu galeessa bahaa keessatti waraana isaaniitii fi kaampilee isaanii eeguu hin dandeenye. Akkumaan kalee isinii himetti gorsaan takkaa gartee qondaaltichi guddaan kan Suudi Arabiyaadha. Mootummaan Ameerikaadha yeroo gartee jabduun nu qabatte san yeroo nuti nu gargaaraa jenneeni isaan gaafanne nu boonanii. Dubbiin jiru san amma gartee karaa oduudhaatiin mirkanaawaa jirtii isin jechuudhaaf. Na dhagayaa jirtan warri mana keessa jirtan. Dubagaa tanumatti gartee oduma gartee Suudi Arabiyumaa fi kanarra odoo jirru mootummaan Suudi Arabiyaadha akka jechaa jirtutti mootummaan Iraaq, mootummaan Iraaq diroonnanii fi misaayilota adda addaa kan biyya isaaniitirraa ka'ee biyya teenya dhawaa jiru kana yoo gartee yeroodhaaf nurraa qaban takkaa'u gartee nuti diinaa miti yoo gartee nurraa warreen gartee haleelaa jiru kana bikkatti godhan gaariidha yaada jiruu fi ambaasaadarticha Iraaq kan Suudi Arabiyaa jiru yaamanii haaseessaniiti jiran. Yaanni kun gartee yaada gidduu lolaasan keessatti gareeleen adda addaa taniin isinii mitam gartee biyya Iraaq keessa jirtu tan Ameerikaadhaa fi akkasumas gartee warreen yeroo ammaan tanaaf Ameerikaa fi Israa'el akka diinaatti ilaaltu jechuudha. Biyya Iraan jidduu Iraanii wajjin deeggarsa isaanii garsiisuudhaaf jecha warreen gartee gara adda addaati karaa Iraaqii fi akkasumas karaa Iraan misaayilaa fi diroonii dhawaa ture isaanilleen ni barbadeessina jedhanii lola irratti hirmaachuu isaanii ni yaadatan. Garuu yeroo hedduu gartee warreen biyya Iraaq keessa jiran diroonnanii fi misaayilota karaa Suudi Arabiyaatis ergaati turan. Keessaafuu gartee kaampilee Ameerikaadhaa dha'uu bira dabranii bikka Gaazaa adda addaatii fi inumaatu gartee infraastrakchara biyya Suudi Arabiyaadhaa dha'uudhaaf tattaafataniitu turan. So sanii fi gartee ammaan tana mootummaan Suudi Arabiyaadhaa nuti gartee waan jidduu galeessaa kana keessatti rakkoo hamtuun odoo nurran dhufne afaan nagayaatiin wal gaggaafannee akka waliin haleellee irratti haa wal gargaarruu yaada jedhanii dhiheessaa jiran. Garuu warreen gartee gurupiileen adda addaa tan biyya Iraaq keessa jirtu gurupii mootummaa dhageessuu miti. Ammaasis mootummaadhaa fi national security'n biyyaa adda. So gareeleen gartee biyya keessaa lola Iraan kanarratti hirmaatte tuni warreen ifii isaaniitiifuu gartee baajata mootummaatiin akkuma mootummaatti hojjetu jechuudha. Yoo jabduun jiraatte taate isaan waan mootummaa gaafatan takkallee hin jirtu mootummaan hayyama kanniteefiiti lola sanirratti hirmaachaa turanii isiniin jechuu barbaada. Dubagaa eega gartee kanarraa haasofne booda waan gartee jiddu galeessa bahaa keessa odoo jirru guyyaa irraan tanaa haaqaroonni gartee warra Iraan kan amma dura isinii himaa ture san amma dura gartee isinii hojii wal barsiiseetiin jira gareen gartee handalaa jaaniin tan biyya Israa'elii fi akkasumas mootummaa Ameerikaa tanafaa jala deemanii waan hedduu gartee deetaa adda addaa jalaa hatuudhaan inumaatu gartee addunyaa irratti gadhiisanii namayyuu gartee bilaashitti waan adda addaa akka arkan warreen godhaa turan san arra garuu deemanii United Arab Emirates seenanii waa hedduu gartee duraa balleessaniiti jiran. Arraan tana United Arab Emirates mootummaa isaanii niyuu hin hambifne. Dhugatti gartee wanni isaan United Arab Emirates keessatti hojjetan guyyaa irraan tanaa seenaadhaaf gartee waan yeroo duraatiif dhugatti nam tokkollee nu bikka adda addaatti gartee biyya adda addaa keessatti hin hojjetini jarri kun isaan irratti hojjete jechuudha. Dhugaadhaan isin hin jaa. Wanni isaan godhan deetaa biyyattiidhaa kan gartee peetaabaaytii laal teeraabaaytii irraa haasootu hin jirru giigaabaaytii irraa haasootu hin jirru warreen gartee lakkoofsa daataadhaa gartee akkaataa itti meeshar godhan beeytaniif peetaabaaytii 6 ol lal waan gartee guddina isaa hangam takka gaa guddaadha jee
jechiin itti isinii himu hin jiru. Akka jirutti haqaniiti jiran. Dhabamsiisaniiti jiran. Akka jirutti. Okay? Sambira dabranii waan teeraabayitii 140 yoo xiqqaate gartee teeraabayitii 150 haga'uus hatanii qabataniiti jiran. Maali haa godhanii jechuudha. Dookumentiidhaa fi viidiyoo fi waan adda addaa. Okay? Jarri kuni lola kana keessatti seenaa adda addaatti hojjechaa turan. Mootummaa Israa'el tana jala seenanii daataalee isaanii hunda fuudhanii gartee bikka adda addaatti gannaqaa jiran. Torbaanuma dabre kana keessa waraana Israa'el akka jirutti daataa isaanii magaalaa irratti gartee bilaashitti gadhiisaa jiran. Akka namayyuu ijaan isaan arkuu jechuu. Kana keessa gartee jeneraalota jira, mootummaa mataa isaaniitti jira, waan adda addaa gartee kan waan dhuunfaadha. Footoo dhuunfaafa isaanii qullaa jiruufa isaaniitu shamarran hojii taphatuufa waan adda addaa gartee walitti qabaniiti bikka adda addaatti gadhiisaa jiran. Afaan Oromootti isinii meeqa waan gartee waan inni jechuu barbaade isiniif haa galu. Waa hunda maaliif yeroo takka takka gartee manguddoon isin dhaggeeffatti afaan nagayaatiin waa hunda haasawutu nurra jira. So isaan waa hunda gartee gannaqanii jiran. Yoo gartee warreen arguu barbaadan bikka adda addaatti gartee guutuudha yeroo tana jarri gartee kan jaartii qabuus kan jaartiis dhiisanii waan hedduudha dalaganii maaliif hogguu gartee aangoo qabdu bikka hunda keessa laaqqatanii akkasitti san hunda gartee waraabaniiti jalaa haatanii takka haa godhanii fuudhanii magaalaa irratti gartee bilaashetti facaasaa jiranii jechuudha. Bilaashetti. Okay, so akkasitti gaafa United Arab Emirates tana dhiiroo peedaabayitii 6 jechuun lakkoofsa addaati. Okay, akkasitti gartee hubadhaadha. Inumaatu gartee teeraabayitiin kuni gartee kajalaa kuni teeraabayitii 150 daataa mootummaadha guututti gartee kan Ammaasis daataa mootummaadha kun isin hin jiru daataa mootummaadha kan ganda keessaatii miti kan inni isinitti himaa jiru. Kan mootummaan gartee iccitiidha jettee kaayyatte jechuudha. Okay? Waan mootummaan iccitiidha jettee kaayyate. Fakkeenyaaf mootummaa gartee lola kanarratti hirmaattee jirtu waan isaan lola kanaaf itti qophaa'aa fa'aa jiran waan silaa iccitii ta'e gartee nam tokkollee mootummaa malee arkuu hin dandeenye. Okay? Kana hunda gartee goda keessaa baasaniiti akkasitti gadhiisaa jiran. Kana amma torbaan dhufurraa eegalanii waan takka takka gartee gadhiisuudhaaf ta'anii yeroo sanitti gartee isinuu oduuleen adda addaatis irraa dubbachuudhaaf ta'an jechuutti gartee quba qabaaddaadha. Oguu gartee dhageessan haaree akka isinitti hin taane isiniin jechuuf. Na dhagayaa jirtan oduun akkanatti jijjiiramaa jirti isiniin jechuudhaaf ilaa jarreen kuni karaa hundaan hojjechaa jiran. Mootummaan Iraan gara hundaan hojjechaa jiran. Garuu arraan tanallee reefuun tanallee leegoo viidiyoo leegoodhaa kaniin gartee amma dura isinii himesan viidiyoo leegoo haaree arraan tana gadhiisanii jiran. Viidiyoo leegoodhaa gartee yoo isin arkitan hin beeku haaree gadhiisanii jiranii. Arkuun ooltanii sooshaal miidiyaa irratti dhaqaa laalaadha. Waanuma addaati wanni isaan dalagaa jiranii. Jarri kun gartee dandeettii isaaniititu nama ajaa'ibsiisa. Akka malee dhugatti. Beekaa isaan lola kanarratti karaa hundaanii mooyaa jiran. Ani isaan deeggareetii kun akkan isin jiru ani dhugaa jirtuun isinii hima. Cinaan keessan gartee akkaan isaan deeggaruutti fudhachuu jirtanii no. Ani dhugaa jirtuun isin himaa jira. Okay? Dhugaa jirtu. Dhugaarraa garan galu. Jarri kuni karaa propagaandaatti mooyaa jiraniin isin hin jedhe. Karaa leegoodhaa kuni karaa addaati. Leegoon tuni gartee inumaatu wallee taateeti wallee tana keessa waan gartee lafarratti hojjetamaa jiru. Politikaa hojjetamaa jiru karaa leegoo karaa wallee kanaanii uummatatti himaa jiran. Namni kuni nama gartee sadarkaa adda addaatu jira. Namni tokko wanni takka gartee oduun walleedhaan galtiif.
nama tokko akkanatti itti himtee galtiif. Nama tokko gartee dubbiseeti galtiif. So isaan amma gartee warra karaa walleedhaatiin oduun galtuufis itti himaati jiranii jechuudha. Warra gartee karaa barruutiin galtuufis barruudhaan gadhiisaa jiran. Warra afaan qawweetiin takkaa gartee misaa'iliin oduun galtuufis misaa'iliin itti himaa jiran. Isinii galtee? Warra kunoo akka kaleetti gartee dippiloomaasiidhaan gattaa'ee marii godhuus karaa saniinis gattaa'aniiti gartee marii godhaa jiran. Dhiiroo karaan isaan itti injifachuutti hin jirre takkallee hin jirtu. Okay? Tanaatanii jidduu isin yaadachiisuudhaaf warreen viidiyoolee waraabdanii gartee sooshaal miidiyaalee adda addaa irratti maxxansaa jirtan dhiiroo ani naa ajaa'ibsiiftanii jirtanii nama hedduutu gartee gama duubaatiin natti ergaa jira. Jarree akkaawuntiin tunoo keetii jettanii gartee warri natti ergaa jirtan dhiiroo akkaawuntiileen san hundinuuti yaamiti. Ani akkaawuntiin itti gartee akkaawuntii takkitti nan qabu takkittuma tana. Yoo tiktaak cufeesaan takkittuma tanaan qabaachuudhaaf ta'a tana quba qabaadhaa. Gaafaan gartee oduu tani dhiise ibiifuu gartee nagee baane jechuudha. Saniifuu warreen akkaawuntii adda addaa irratti viidiyoo waraabdanii gartee maxxansaa jirtan wanta godhaa taag godhaa akkaawuntii tanarraa dhufe ja'aatii gartee akkasitti itti barreessaa takkaa'u gartee taagna godhaa. Nama hedduutu akka malee confused tahee jira. Ibiifuu if beeytan hundi keessanuu gartee tatteessaniiti waraabaa jirtanii hogguu waraabdan kana taagna godhaa akka gartee bikka irraa dhufe namni beeku. Maaliif namni cinaan gartee akkaawuntuma xiyyeetti fakkaateeti gama duubaatiin bara kanattiin waan akkana abaluu sanii ergee maarree maal jettanii boodarra gartee guu akkaawuntii gartan natti ergaa jirtanii. Saniifuu sanillee quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada anaa miti. Ani gartee asumarrattiin laayivii dhufee haasawa asumarratti yoon poosti godhees asii waan taane karaa yuutuubii yoo yuutuubiin taane karaa feesbuukiidhaati hanqasuma. Akkasitti gartee nu quba qabaadhaadha. Tanaatan jidduu warreen ammaan tan dhufaa jirtanis dhiyaadhaa isiniin jenna isiniin harkaa dhiyaadhaa akkasumatti gaa warreen mana keessa jirtan ammoo taap godhaa koppiliin godhaa sheer godhaa walii daddabarsaa yaada keessanis barreessaa cal jettanii gartee walii eeguun kunis yeroo takka beeytanii akkana dhaga'u jirtanis baruun barbaada barreessaa mana keessatti. Oduu ammee jechuun jechuudha. Oduu ammee jirra dhiyaadhaa. Itti fufnaa oduulee keenya itti fufnaa. Dubagaa mootummaan Ameerikaadhaa eega gartee mariin Islaamabaadii gaggeessaa turan san karaa dhaabbatte inumaatu gartee marii tana durallee mootummaan Ameerikaadhaa meeshaalee waraanaa hedduu isiidhaa karaa jiddu galeessa bahaa kanatti akka oofaa jiran akka geessaa jiran isin himaatiin ture. Guyyuma arraan tanaatu akkuma gartee na duuba gartanitti xayyaaronni gurguddaan kaargoo pileeniin gartee kan Ameerikaadhaa eerpoortii Ramsteed tan jaaniin tan gartee biyya Jarman jirtu eerpoortii biyya Ingiliz raaf tan jaaniin achirraa xayyaaronni gurguddaan kun hundinuu meeshaalee waraanaatii fi akkasumas rasaasota hedduu fe'achuudhaan karaa jiddu galeessa bahaa kana achi deemaa jira. Akkuma gartee quba qabdanitti mootummaan Ameerikaadhaa siisfaayiriidha maarreedha jinniidha jaanitti gartee hanqa gartee meeshaa tana guuttatan hafuura baafatan. Ammoo hafuura baafachaa jiranii isaan gartee Iraanuma tana gartee xiqqoo wanta godhuu barbaadan akka isin gartee bireekii kannituuf takkaa'uu aara baafannaa akka gootuuf akka gartee isaan dafanii hojjaas dhuganii mirqaananii nyaataas nyaatanii marsaa itti aantuuf ol kaan jechuudha. Dhagayaa jirtanii tanaafi gartee siisfaayiriidha jaanii gartee nagaya torbaan lamaaf yeroo qabatanii hanqa kana keessatti immoo meeshaalee waraanaa hedduudha gartee guurrachaa jiran. Kana qofallee odoon taane guyyaarraan tanaa I think footoo adda addaatti illee reefuun tanaa maxxansaatiin ture karaa Facebook irratti let's see isiniin garsiisa.
Okay. Amma xayyaaronni gartee as duubatti gaa guututti isinii mul'achaa hin jiru yoo xiqqaattee xayyaara jahafaadha. Xayyaaronni kun gartee xayyaara Ameerikaadha. Akkuma gartee asirra gartanitti United States Air Force jaha hundinuu xayyaara Ameerikaadhaati. Xayyaaronni kun xayyaara gurguddaa kan gaaza fe'ee deemu takka gartee gaas steeshina samii keessaa kaniin isiniin jeessanii akkasumatti xayyaarota gartee kaargoo kan meeshaa fe'ee deemu. Xayyaaronni kun hundinuu guyyaa irraan tanaa Israel dhaqeeti jira. Airportii Israelitti qubataniiti jiran reefu ganama kana. Ammaasis achirraa meeshaalee adda addaa gartee achis meeshaa waraanaa hedduu geessaniiti. Ammaasis cinaan isaanii karaa gartee jiddu galeessa baa karaa gartee biyyootan Arabaa kana achitti deemaa jiran. Akkuma gartee na duuba gartanitti xayyaaronni kun hundinuu airportii Israel keessa kun hundinuu xayyaara Ameerikaatti kan hin gartee mara reefun tan isin durarratti isin garsiise amma ammaan tana gartee isin garsiise sanii kun hundinuu gartee eegee isaan qubatan booda. Wanni isin garsiise garuu flight information isaaniiti. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Sochiin akkanatti jirti lolli gartee marsaa itti aanuuf qophaawaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay. Let's see tana boodatti deebina. Dubaga guyyaa irraan tanaa mootummaan Tarkiidha. Inumaatu gartee akkuma na duuba gartan kanatti karaa afaan barruudhaan keessaafuu gartee press release karaa miidiyaatiin oduu isaan barreessanii gartee karaa miidiyaatiin prime minister ticha biyya Israel inni kun gartee diina nagayaa takka immoo diina gartee nama dhiiga malee jiraachuu hin barbaanne jedhanii maqaa hamaadhaan isa kana gartee arrabsaati jiran. Akkasuma sanitti akkuma kaleellee isinii himaa ture Erdogan irra deebi'ee guyyaa irraan tanaatis haasoo godhaati ture. Haasoo isaa kana keessatti mootummaan Israel tuni nama isii adabu dhabde. Yeroo ammaan tanaa qofa odoon taane biyyoottan ollaa keenyaatii fi akkasuma sanitti gartee Gaazaa keessatti wanni isaan hojjechaa jiran kuni waan obsa gartee ilma namaa hunda dabree jiru. Kanarraa gartee isaan yoo adaba hin godhanne taate nuutis warreen biraatis yeroo gabaabduu keessatti karaa lolaa achi garagaluu keenya kana gartee beekuu qabanii jedheti haasa'u godhaa jira. Haasa'u gartee godhaa jira akkuma gartee na duuba gartan kanatti inumaatu wanni gartee inni Siiriyaa keessatti Libanaan keessatti Gaazaa keessatti godhaa jiru kuni kan gartee addunyaan isa kana quban qabne takka gartee biyya isaanii kana quban qabne itti fakkaatte nuti waraana keenyaan miilaan deemnee Gaazaa dheenee gartee ummata Gaazaadhaa nagaya kennuufii ni dandeenya takka gartee mootummaa isaanii tana diiguu ni dandeenya jeetti gartee haasawaa jira jechuudha. Okay? Na dhagee jirtanii mi? Okay. Eenyu bulaa gootan? Okay. Eebba adaba godhattee hin teessu? Yoo baratte siirra wayyu? Eebba eessi jirti kottu? Kottu bada saricha. Adaba godhattee hin teessu? Maaliif maraattanoo? Itti dhiisaa uummata kan godhu bar. Ayyee kotee jira itti dhiisaa. Isin maaliif rakkattan? Ogguu harki dhukkubeenii dhiisaa bar. Anyways, oduu teenya teessis deebinaa nuti. So Erdogan gartee akka ammaan tana inni as bahee jechaa jiru kanatti inumaatu biitti neetoodha. Humniti gartee neetoo keessa jirtu
Israa'el hogguu sodaachiftu yeroo duraati. Mootummaan Ameerikaadhaa Israa'el wajjin gartee hariiroo guddoodha qabdi ni beeytan kana. Ammoo deebi'anii gartee biitii neetoo keessa jirtu Israa'el sodaachisuu kana itti dhiisanii takkaa immoo lolluu kun gartee isaan jidduutti yoo haqa'u taate mootummaan Ameerikaadhaa too eessa dhaabbattii yaadajuutu gartee nama hedduu keessatti mul'achaa jira. Garuu immoo mootummaan Tarkiidhaa akka gartee ammaan tana dubbachaa jirtutti inumaatu gartee rakkoo Israa'el ammaan tana jiddu galeessa bahaa keessatti gaggeessaa jirtu kana isa qofaaf odoon taane inumaatu gartee warra jiddu galeessa bahaatii fi East Asiaadhaaf rakkoo tahaa waan jiruuf jecha ammaan tana gartee as bahee dubbachaa jira. Kana keessatti gabaabinumatti wanni tuni gartee afaan immoo hujiidhaa wanni beekame takka illee hin jirtu. Afaan haasoo fi hujiitti jijjiiruu isiniin jechuudhaaf. Maaliif mootummaan Tarkiidhaa tuni biyya Israa'el tana lola Gaazaa kana keessatti biyya gargaaraa turte isinii himaatiin ture. Waraanonni Israa'el Tarkii dhaqaniiti achitti gartee leenjii godhaa turan. Kanaas gartee irraa haasofneetu ture. Waraanni Tarkiidhaa yoo xiqqaate 5,000 oliititu Israa'el dhaqee lola Gaazaa kanarratti hirmaachaa ture. Jarreen kun ammaasis Siiriyaa tana gartee waliin bikka takkatti gartee waliif dhufaniiti mootummaa Asaad kombalchanii gurbaa ammaan tana biyya san gaggeessaa jiru achi kaayan. Garuu ammaan tana gartee Erdogaanis halees haasawee arraas irra deebi'ee hogguu haasa'u kana beeka yeroo duraatiin garuu amma duraas akkanatti Israa'el tana maqaa sodaachisuudhaa fi waan adda addaatiin gartee godheetu ture. Lola Gaazaa kan taraa tana duraa jechuudha. Tana dura godheetu ture. Gaafa sanis humaa takkatti odoon jijjiiramiin hariiroon isaanii bikka duraanii deebitee ammallee waliin hojjechaa jiran. So kana gartee ammaaf asumarra dhiifnaa garuu immoo isinillee gartee quba qabaadhaadha. Sodaan tuni karaa kamitti gartee akka jijjiiramuudhaaf deemtu wanni ifa taate takka illee nu hin jirtu. Let's see. Itti deemina tana. Gabaabinatti takka wanniin isinii mu keessaa oduu Kanadaa keessaa bahaa jirtu tanaas gartee quba qabaadhaadha. Prime Ministertichi Kanadaadhaa guyyaa kaleedhaa yeroo duraatiif Kanadaan hulii booda maallaqa keenya takka gartee baajeta biyyattiidhaa irraa dhibbeentaa 70 Ameerikaadhaaf hanninee akka gartee Ameerikaan karaa waraanaatiin takka waraanaan biyya teenya eeyiddu kana hin goonu. Yeroon akkasitti gartee horii keenya guututti Ameerikaaf hanninu dhaabbateeti jira, dhumateeti jira jeetiti haasoo bal'aa guyyaa kaleedhaa gaggeessee ture. Inumaatu gartee nama hedduutu haasoo sanirraa gammadee fi keessaa bu'aa warreen biyya saniidha, warreen uummanni Kanadaadha. Akkas jechuu qofa odoon taane inni poolisii mataasaa heera mataa isaa kan gartee Kanadaan dur itti jiraachuu turterraa yaada addaa akka qabu garsiisa. Wanni kun gartee inumaatu Kanadaa keessatti dubbiin tuni Kanadaa qofallee odoon taane Kanadaarraa deemtee ilaan gartee hanqa neetoo tan Ameerikaan amma keessaa bahuu barbaadu tana Kanadaan ammoo warra neetootiin nuti isinii hojii jirraa warra Yuurooppiidhaa guutumattuu isinii hojii jirraa gartee humna takkaan akkasitti addunyaa irratti gartee waliin hojjechuu qabna ja'anii yaada isaanii dhiheessaati jiranii. Kanaa wajjin gartee yaada pirezidantiin Ameerikaadhaa amma durallee Kanadaan gartee isteeta 50 fi takkaffaadhaa ta'uu qabdi fa'aa jee akkasuma sanitti gartee biyyootaan adda addaa inni itti sodaachisaa ture san Kanadaan ammoo nuti amma booda gartee Kanadaa jala teenyee Ameerikaa jala teenyee ifii teenyaaf hin cunqurfamnuu ja'aniiti gartee poolisii addaa himachaa jiranii jechuudha. So itti aansuudhaan So oduu teenya guututti keessa gadi hin buune wanneen isin garsiisu asirratti akkuma gartee aadaatti kunigaa xayyaarota biyya Paakistaan xayyaarota lolaa akkasuma sanitti xayyaara gartee warra Iiraan
manguddoota takaa'uu qondaalota biyya Iiraan isaanii karaa galaa deemu jiru akkanatti kunoo xayyaarri lolaa kan Paakistaan shirje'eenii yoo xiqqaatte gartee xayyaara 7 moo 8 kanumaan lolaa qoftiin kan isaan gartee shirje'ee karaa kana deemaanii isaan manatti egaa biyya isaanitti isaan galchaa jiru. Inumaatu gartee eega mariin Islaamabaaditti gaggeessaa turan san galma hin ga'in takaa'uu waliif hin galin gareeleen adda addaa warreen gartee miidiyaa adda addaa irra jiran qondaalonni biyya Iiraan kuni odoo biyya isaanitti hin galle dhawamanii akka dhuman jaanii namni hedduun yaada adda addaa gartee sooshaal miidiyaa gubbaarratti barreessaati turan. Yeroon gartee jara kana fixan waan wajji walii galuu didaniif jecha ammaan tana mootummaan gartee Ameerikaatis warri Israa'elis dhawanii isaan kana fixuu qabanii jaaniiti nama hedduutu gartee yaada adda addaa irratti dhiyeessaa ture. Yaaduma san walleenuu mootummaan Paakistaanis jala buutee dhageeffattee wanni kun gartee ta'uu hin qabu yaada jirurraa isaan kun gartee taraa dhufanis akkanumatti eegumsi godhameeti dhufanii ammaan tanaas eegumsi godhameefiti kunoo karaa biyya isaaniitti deebi'aa jiranii jechuudha. Okay. Garuu yeroo gabaabduu keessatti gartee hogguu lolli kun gartee karaa lolaatti gochi deebi'anii lolli eegalame mootummaan Israa'el takaa'uu gartee Ameerikaan isaan kana barbaadanii haleelurraa if duuban deebi'anii san gartee akkasitti qoqabaadha maaliif nama hedduutu gartee akka isaan kun haleelaman jaanii irraa babarreessaa jiran warreen mootummaa Israa'el deeggaranii fi akkasumas mootummaa Ameerikaadhaa deeggaran jechuudha. Okay. Taap godhaa warreen mana keessa jirtan hundinuu dhiyaadhaa copy linkis godhaa share walii godhaa. Okay. So durso let's see tanas is in hima. Toni tanuma naman tane raso e wan garte Erdogani fi warri Israel inumatu garte warri Israelis Erdogani fi deebi akka deebisu jiranitti garte garsiisaa jiranii tanaslaw raso inni jirra. So dubbii gartee Strait of Hormuz kanatti as garagalla durso mootummaan Ameerikaadhaa yeroo ammaan tanaa akka jechaa jiranitti gaa Strait of Hormuzin gartee bikka kana bikki gartee mootummaan Iiraan guututti gartee harkaa qabdu kan gartee markaboonni hundinuu keessa dabru qaseenu kan bahus jechuudha. Akkasuma sanitti gartee akka guyyaa irraan tanaa haasawaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa markaboota lolaa naannoo kana fiddeeti akkasitti naannoo kana gartee isaanis cufuu barbaadanii jaaniti odeessaa jiranii kana gartee godhuudhaaf markaba Ameerikaan amma dura gartee hin goone garuu immoo godhuudhaaf tattaafachaa jiran jaaniti odeessaa jiran eega gartee eega mariin Paakistaanitti gaggeessaa turan san odoo irratti waliin galin adda ka'an. Okay. Akka oduuleen achi keessaa bahaa jirtu jettutti mootummaan Ameerikaatii fi warri Iiraan yeroo dheertuudhaaf marii gaggeessaa turan keessaafuu gartee sa'aa 20 oliif gatta'aniiti marii sanatti hirmaachaa turan. Gabaabinatti wanni gartee marii san irratti gahee jarreen kuni waa hedduu irratti illee haa walii galan bikka Strait of Hormuz kanarratti walii galuu hin dandeenye. Akka gartee ani halee isinii himaa turetti wanni kuni mariidhaa miti beekaa. Okay? Mariidhaa miti kan gartee godhaa jiran. Wanni kuni harka kannachuudha. Takkaa'u gartee sorrendariidha. Mootummaan Ameerikaadhaa mootummaa Iiraanitti harka kannachuu isiidhaati. Garuu wanni gartee mootummaan Ameerikaadhaa dhiheeffachaa turte warri Iiraan biratti fudhatama hin qabdu turte. Okay? Na dhagayaa jirtan. Ani gartee akka uummata biraatti wanta godhee isin himaan jiru isinii laaffiseetiin isin himaa jira. Saniifuu warri gartee wanni mootummaan Ameerikaadhaa barbaaddu keessaa Strait of Hormuziin akka duraanitti gartee akka deebuu barbaadan. Okay? Kan Iiraanis gartee controlling goone
Ammaasis kan Iraanilleen maallaqa chaarjii uummata hin goone takka agartee uummata maallaqa kan kafalchiisne san godhuu barbaadan. San bira dabranii waan Nikuleeraa irrattis guututti gartee Nikuleeraa akka duraanitti akka deebisan takka agartee 1% enrichment yaanii centrifuge isaanii inumaa gartee parsantii takka qofatti gartee akka godhan. Kana hundaa'u mootummaan Iraan nu biratti fudhataman hin qabu jettee jalaa diddeeti turte. Okay? Ammaasis durumaanuu ja'aniiti turanii beeka. Marii durattis ceasefire kana durattis ja'aniiti turan. Yoom ja'an yeroo gartee lolli kuni torbaan lama tahee mootummaan Ameerikaatis waan akkana jettee qabxiilee adda addaa gartee hogguu miidiyaa irratti gadhiisan warri Iraanis qabxii 5 tanarratti gartee nuti marii ni goona ja'anii qabxii 5 gadhiisaniiti turan. Qabxiilee 5 san keessatti isaaniif hin taane ture. So ammaan tana haareetti deebi'anii waanuma gartee gaafasanii dhiheeffachaatii jiran jechuu Ameerikaan. Akka isaanitti silaa mootummaan Iraan kan gartee qabxiilee tana fudhattee fi wanni hundinuu akka duraanitti akka deebitu barbaadan. So mootummaan Iraan nuti akka duraanitti hin deebinu. Ilaa arraan tana wanni gartee nuti lolaan arkanne nuti gartee akkanumatti laaftutti gartee hin keenyu jaanii didaniiti jiran jechuu. Akka oduuleen takka keessaa bahaa jirtu jettutti mootummaan Ameerikaadhaa keessaafuu gartee vaayis pireezidentichi J.D. Vance'n eega bilbila gartee piraayim ministericha warra Israa'el irraa eegenni itti bilbilee booda marii tana guututti akka isiin fuulduran tarkaanfanne godhee waa hedduu diduu eegalee jaaniiti gartee odeessaa jiranii gaa wanni gartee achi booda mariin san kan gaa sa'a 20 ol irra ta'anii waa meeqa irratti haasawanii itti waliigalan booda guututti marii san bikka san dhiisanii adda deeman jechuu. Mootummaan Iraan garasiitiin akka jechaa jirtutti nuti amma duraas gartee waan barbaannu guututti Ameerikatti himnee jirra. Isaan ammoo waan gartee waan lola kanarratti guutumatti gartee nuti barbaannu odoo beekanii waan nu biratti fudhataman qabne dhiheessaa turanii. Kun ammaas gartee biyya teenyaa fi haqa keenya ummata keenya gartee karaa hamatti dhiifnee if duuba hin deebinu. Jaaniiti gartee dhiheeffachaa jiran jechuu. Gareelee lachuutu ibsa miidiyaadhaaf godhaniiti turan sanirratti warri Paakistaan Ameerikatti qubalaachuullee irraa ifeeganii garuu immoo wanni gartee warri Ameerikaadhaa dhiheessan nu biratti fudhataman qabu jaaniituma gabaabsanii deebisan jechuu. Mootummaan Ameerikaadhaa akka gartee jechaa turtetti warri Iraan marii tanarratti gartee dhufanii hogguu hirmaatan nu sobuudhaafi jechuun marii tana gartee in good faith gaggeessaa hin jiranii takka gartee dhugaadhaan qalbii qulqulluudhaan marii tana gaggeessaa hin jiranii jetteeti quba nutti laachaa jirti. Wanni san guututti sobaa nuti marii tana akkuma gartee obboleeyyan keenya warri qophii tana gaggeessan Paakistaanitti himnetti marii tana karaa nagayaatiin odoo gartee sobuunillee hin jiraanne nagayaan lola kana dhaabne akka gartee barbaachisutti fuuldura keenya gaggeeffachuu barbaannaa jenneeti gartee as dhufne garuu mootummaan Ameerikaadhaa inumaatu gartee lola kana dhaabuu irratti odoo hin xiyyeeffatin marii tana gartee sobaan dhaabbatanii bikka kana akka gartee namni biraatilleen waan nuti godhaa jirru kana dhugatti hin furanneef sochii adda addaa godhaa turanii. Sochiileen san markaboota Ameerikaadhaa kan gartee guyyaa kaleedhaa Strait of Hormuz keessa dabruudhaaf tattaafatee akkasitti if duuba deebi'ee kun hundinuu gartee aaduma Ameerikaatiin numa beeynaa ja'aniiti gartee barruulee adda addaa isaanis karaa miidiyaatiin gadhiisanii jiranii jechuu. So tanuma keessatti let's see. So tanuma keessatti gaa akka gartee J.D. Vance'n haasoo inni gaggeessisan keessatti qabxiilee gartee nuti as dhufnee irra marii dhiheessine takkaa'uu gartee guutumatti wanni nuti dhiheessine warra Iraaniif fudhatama dhabuun isiidha
inumaatu gartee hammam takka warri Iiraan gatta'anii marii tanarratti hirmaachuu dhabuu isaanii qalbii qulqulluudhaan san garsiisaa jira. Nuti inumaatu gartee tarmii teenya takkaa gartee waan barbaannu waan irratti waliigaluudhaaf deemu kan jennee lafa keenya san fudhatama ta'uu qabaa jeetee haasawaa ture. Garuu wanni gartee isaan lafa haayan ta'e inni je'ee dubbatu san waan gartee lola duraatii jechuudha. Lola kana keessatti waan haaraan hin dhufne jedhaniiti gartee innilleen afaan isaatiin miidiyaadhaaf hogguu haasoo godhu irraa dubbatee ture. Irra deebi'ee guutumaa guututti gartee isaan nikulara kan qabaanne guutumaa guututti isaan Strait of Hormuz akka gartee uummata kan naman kabalchiifne banaa haa godhanii ammaasis waraanni Ameerikaadha achi keessa akka fedhetti akka seenee bahuu jechaa jira. Wanni akkasii san gartee warra Iiraanitti fudhatama hin qabu jaanitti gartee odeessaa jiranii. Dubagaa isiniif keessaa gartee irra hedduu keessaniif wanni tuni isiniif ifa maaliif irraa haasawaati turre amma gartee marsaan itti aantu marsaa lolaati. Garuu mootummaan Ameerikaadha pirezidantiin Ameerikaadha guyyaa irraan tanaa aara gartee qabaachuu isaa garsiisuudhaan ammaas akkuma gartee dabretti irra deddeebi'ee barruu dhadheertu barreessaatu ture. Inumaatu gartee barruu birallee dabree miidiyaalee warra faaksii gubbaarratti illee dhiyaatee haasoo godheeti jira. Haasoo inni godhe keessaa akka jirutti nuti waan gartee warri Iiraan harkaa qabu kana guutumaa guututti yoo xiqqaatte dhibbeentaa 90 miti dhibbeentaa 95 miti guututti barbaannaa jeeti gartee haasawaa jira. Akkana jechuun isaa Strait of Hormuz guututti gartee dhuunfachuu barbaannaa jechuu isaati. Itti aansee warreen gartee Strait of Hormuz keessa dabruu hundaa'u nuutu maallaqa kafalchiisuu qabaa. Biyyi Iiraan bishaan addunyaa irratti gartee waa takka illee mirgatti hin qabdu jeeti odeessaa jira. Garuu Strait of Hormuzin bishaan international water irra hin jiru takkaa gartee bikka namayyuu itti wal qixaa hin jiru. Saniifuu gartee akkaataan pirezidantiin Ameerikaadha guyyaa irraan tanaa as bahee itti haasawaa jiru kuni fudhatama hin qabu jaaniiti. Ekspertoonni adda addaa isa booda haasawaa jiran. Ammaasis mootummaan Ameerikaadha Strait of Hormuz kana guututti gartee ni cufnallee yoo kajaan taate isaan waanuma Iiraan godhuu barbaaddu san godhuudhaaf deemaa jechaa jiran. Akkas jechuun isaanii yoo Strait of Hormuzin kun hacufamu taate ikoonomiin addunyaadha. Gaazni gartee ikoonomiin addunyaa kun akka jirutti gaazirratti gartee waan rarra'uuf jecha waanuma Iiraan lola irratti gartee godhuu barbaaddu san amma Ameerikaan achi baatee Iiraaniif godhuu deemti jechaa jiran. Yoo ikoonomiin Ameerikaadhaa gartee kanarratti rakkattu taate akka gartee Ameerikaan niin godheettee dubbachaa jirtu kanaan waan silaa gartee Iiraan godhuu barbaaddu san Ameerikaan godhuufi jirti. Saniifuu bikka silaa gartee isaan Iiraan miina jaanii yaadanirra addunyaadha miidhuudhaaf deemanii jaanitti gartee odeessaa jiran jechuudha. Ammaasis mootummaan Ameerikaadha kana hojiirra oolchuudhaaf yoo xiqqaate markaboota lolaa jechuudha strike force 2 barbaadaa jaanitti gartee odeessaa jiranii. Bikki gartee amma gaa Strait tana ogguun isin garsiisu Strait tana gartee guututti gartee naannoo kana eeguudhaaf Ameerikaan yoo xiqqaate markaba 6 isaan barbaachisaa jechuudha. Markabni strike forceedha markaba 3 deemanii strike force 2 jechuun markaba lolaa 6 jechuudha. Markaba lolaa 6 gartee naannoo kana cufuu barbaadanii akka gartee gaa ani milikkata isinitti godheeti isaan gartee as cufuu barbaadan warri Iiraan ammoo as cufanii jiran jechuudha. Arrallee gartee markaboonni kan hayyama Iiraaniin dabraa jiru ni jira. Guututti gartee Iiraan ammallee cufaan jirtu. Garuu mootummaan Ameerikaadha wanni isin godhuu barbaaddu markabootuma hayyama Iiraaniin dabre san hogguu isaan as dhufan akka hin dabarre dhorkuudha. Takka ammoo markaboota gartee as dhufee ol seenee gaaza fe'achuudhaaf deemu akka as keessan dabarre godhuudha jechuudha. Kana godhuun waanuma gartee Iiraan silaa godhuu barbaaddu sanirratti Ameerikaan gargaaruudha. Jaanitti gartee
odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Na dhagaa jirtanii obboleeyyan warri mana keessa jirtan. Tole harka keessanii taap godhaa, sheer godhaa, koppii liink godhaa. Tole itti dabarraa karaa itti aanutti. Okay. So, akkuma gartee na duuba gartan kanatti ekspertoonni adda addaa gartee amma kuni CNN jaaningaa miidiyaa CNN ni beeytanii CNN gartee akka karaa ekspertoota isaaniitiin akka jaanitti mootummaan Ameerikaa akka ifisiitiin jettutti strike force adda addaa itti fayyadamtee Strait of Hormuz kana cufuu hin dandeessu hedduu rakkoodha jechaa jiran. Okay? Kuni gabaabsaniiti jechaa jiran. Mootummaan Ameerikaadha waan feetallee goote Strait of Hormuz kana cufuun hin danda'a jechuun isiidha. Inumaatu gartee waan hin dandahamne jechuudha. Okay? Ifaa miti numaa'uu hin dandahamu jechaa jiran. Ammaasis bikka gartee sila Strait of Hormuz kana cufanirraa ifii isaaniitiif gartee daran lolaaf saaxiluuf godhanii jechuudha. Maaliif akkuma gartee gaasilaa beeytanitti gara kaaniin warra Yamaniitu jira. Gama oliitiin warri Iraanis misaayilota adda addaatiin markaboota Ameerikaa kana dha'uus ni danda'anii jechuudha. Beekaa. Irraa fagoodhaa miti. Naannoo isaan dha'uu danda'anii irratti gartee waan jiru. Yeroo amma dura markaboonni Ameerikaadhaa Streitii kana hogguu dhufe mee isiniin garsaa yeroo amma dura gartee hogguu markaboonni Ameerikaadhaa gartee Streitii kana dhufe akka gartee asirraa dhoomee asirraa fagaatee gartee gadii tana dhufee oomaan jalatti dhokachaa ture isin himaatiin ture. Okay? Inumaatu yeroo dabarte warri yaadattan karaa saatalaayitiitiin faa footoo saatalaayitiitiin markabni gartee guyyaa dheengaddaa dhoome kunoo asitti gartee qabamee jiraa jeetiitiin isin garsiisaa ture. Ilaa dila kana gartee dha'uu ni danda'an warri Iraan. So bikki gartee amma Ameerikaan ni cufne jettee yaadu jirtu takkaa gartee dubbachaa jiran kuni humaa takkallee waan jijjiiruu danda'anii miti. Dhagaa jirtanii miti. Akkaataa gartee gaa'isaan ja'anitti haa ja'anii garuu ilaamaan tanaa haasoonni isaanii kuni polotikuma malee waa takkallee jijjiiruudhaaf hin ta'an. Okay? Okay, so itti aansuudhaan miidiyaaleen Ameerikaadhaa yaadumaan gartee ammaan tana isin himaa jiru kana gara biraatiin gartee akka isaan jechaa jiranitti Ameerikaan hogguu gartee Strait of Hormuz kana cuftu karasiitiin. Okay? Cufiinsi kuni biyya akka Chaayinaadhaatii fi biyyoottan biraa gartee kan Gaaza Ameerikaa kan Iraan irraa arkatu kana akka isaan ikonomiidhaan rakkatan takkaa gartee gaazni kuni isaaniif hin dhufne galman kan hin geenyeef kanatti gartee isaan kana boodarra dhiibbaan akka Iraan irratti gaggeeffamtu godhuudhaaf deemanii jechuu isaaniiti. Garuu gartee mootummaan Chaayinaadhaa karaa Gaaza gartee itti harkattu karaa tokkoof lamaa miti ammoo mootummaa Ameerikaatii wajjin wal afaan dhufuun oolan. Maaliif Gaaza gartee markaboota nagayaa bahara irratti dhorkuun keessaafu gartee international warrior keessatti akka gartee nama lola warra baneeti. Okay? Ya amma gama miidiyaaleen Ameerikaatiin gartee yaadota adda addaa olii gad oofaati jiranii garuu guyyaa gartee boruu fi akkana keessatti yaadni kun gartee karaa tokkotti ifa tahee ni bahaa. Maaliif ammaan tana gartee waan pirezidantiin Ameerikaatis barruu inni har'aan tana dhiyeessaa jiru kanaan waa hedduu gartee walitti mahaa jiruuf jecha ammaasis beeka magaalaan maarkeetiin Ameerikaadhaa galgala kana banamtii boruu isniina saniifuu galgala kana waan baramtuuf jecha pirezidantiin Ameerikaadhaa akkuma aadaa isaatti afaan nagayaa haasa'uu hin oolu